Google afaan Oromoo namoota hedduu social media kanarratti oduu gammachiisaa afaan Oromoodhaa afaan Google taheeti jira. Afaan Oromoodhaa afaan addunyaa taheeti jira. Jedhanii namoota hedduu gammachuu isaanii social media kanarratti ibsatan argitaniiti jirtan. Kalee fi dheengadda kana jechuudha. Afaan Oromoodhaa akkamiin afaan Google tahee Google Translate keessa seeneeti jira jechuudha. Ifaajee hayyoota Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatii yeroo dheeraadhaaf itti ifaajaa turan milkaa'ina argatee afaan Google taheeti jira. Afaan qubeen afaan Oromoodhaa matsaafa keessaa balleessuu miti Google keessa illee seeneeti jira jechuudha. Warri gartee ifaajee wanni kun gara waggaa yoo dogongoruu baadhee waggaa 7 moo 8 natti fakkaata. Ifaajee itti halkanii guyyaa warree biyya keessarraa hayyoonni garagaraa beeytonni adda addaa biyya keessaa biyya alaa irraa ifaajanii wanni kun akka hojiirra oolu ifaajanii hifannaa tokko malee hagarraatitti itti xaaranii asiin gaanii Google biratti fudhatama argatee sadarkaa kana afaan Oromoodhaa gahuun waan gammachiisaa hedduu gammachiisaadha. Dhugaa dubbachuu fi sabni bal'aan kun baga gammade. Rakkuma keessattuu osoo ajjeefamaa jiruyyuu, osoo hidhamaa jiru, osoo dararamaa jiruyyuu kun hinjifannoo guddaadha jechuudha. Ifaajee namoota hedduutiin. Warroonni ifaajanii waan kana asiin gahanillee baga bu'aan ifaajee keessanii mul'ate. Baga hojjettanii hinjifannoo firii hinjifannoo keessanii saba keessanitti mul'iftan. Namoota hedduudha waan kanarratti kan hirmaate jechuudha. Kun waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Ani akka wanti kun fakkeenyaaf hojiirra ooluudhaaf eegalame akka hojiirra itti bobbaafameetiin fakkeenyaaf hayyoonni garagaraa irratti hojjettu eegalanii wanni kun karatti dhaabbatamoo ni xumurama kan jedhu qalbii biyya keessaa guyyaa takka dagadhee hin beeku jechuudha. Guyyaa kana arguu keenyatti nutiyyuu waan guddaadha. Warra ifaajee waan kana qabatamaan hojjetee miti nuhiyyuu waan kan akkanumatti teenyee argineetumaan telefoona keenya irratti afaan Oromoodhaa arguun Google Translate fakkeenyaaf duraan afaan social media garagaraa keessa seeneeti jira. Afaan Google ta'e jechuun amma afaanummaan Oromoon hin beekne jiru jechuudha. Warri kaan carraa kanatti fayyadamaniiti fakkeenyaaf duraan kan itti tajaajilamaa turan amma nuti illee carraa Google'itti fayyadamu carraa afaan addunyaatti fayyadamuudhaan arganneeti jira jechuudha. Kun waan hedduu takka nama gammachiisuudha. Namoonni hedduun ammoo eega gartee namoonni hedduun baga gammaddan afaan Oromoodhaa afaan Google ta'ee jira jechuun walii ibsanii booda akkamiin duubame Google kana afaan Oromoo Google keessatti afaan Oromoo fayyadamna kan jedhu achi keessa afaan Oromoo kan jedhu dhabne yookiin ammoo akkamitti irratti deeffanna kan jedhu namoonni hedduun anallee keessaan na gaafachaa turtan akkasuma social media kanarratti illee namoota hedduutti gaafii taheeti ture jechuudha. Saniin isin agarsiisaarra hagamtuu afaan Google afaan Oromoodhaa Google keessa seene kan seene eessaan arganna kan hafe hoo maal faadha kan jedhu hunda isaa takka takkattiin isin agarsiisa. Ani Abduudha. Abduu Moobaala Birraay Arrabbaa Gadaatii irraa miti jechuudha. Akkasuma karaa peejiitiinis Muhammad Aliyyiitiin peejii kana foloo godhaa akkasuma ammas yoo isinitti tole viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuu fi waahiltoota keessaniif sheer godhaa. Isiniin jira haga dhumaatitti na waliin turan isiniin jira. Namoonni hedduu yeroo viidiyoo barumsaa yeroo barsiisu koomantii jalatti namoonni hedduun viidiyoo dheeressitaa irra deddeebitaa xixiqqeessinuu fi miidhaa barii dubbii irra deddeebii warri jettanii jirtan. Anusoo akkas ta'e hedduu na gammachiisa. Barumsa wanni jedhamu fakkeenyaaf waan natti mul'ate tokkoon siitingiin appilikeeshina takkaa yookiin ammoo appilikeeshina tokko yoo na bareedee barumsaaf asirratti kan dhiheessu ta'e yookiin ammoo siitingiin feesbuukaa takka yoo natti bareedee asirratti kan dhiheessu ta'e nama dafee galuuf qofaa fi miti. Nama hin galleefiitu irra hedduudha jechuudha. Nuti loqonni keenya bal'aadha. Akkaataan itti dubbadhu nama hin galleefitu jira. Akkaataan itti barsiisu nama hin galleefitu jira. Irra deddeebi'ee suuta jedheetu akkasitti nama hundaaf ati kadaftee xumuruu barbaaddu daqiiqaa 10 yoo akkam dheeresse jechuudha. Daqiiqaa 10 san obsaan eegdee barumsa waan ta'eef jechuudha. Siitingii takka irraa baratte waan guddaadha. Maaliifii anillee fakkeenyaaf wantoota garaagaraa barumsa jechuun waan addaati miti. Atillee siitingii takka waan sitti mul'ate takka hawaasa kanaaf gabbaatee social media kanarra barsiifte sanumaa jechuudha. Namni waan siif gale tokko nama biraatillee waan tokko fakkeenyaaf yookiin waan siif gale yookiin waan ofii jaalatte takka nama jaalatuuf qoodu jechuudha. Kanaafuu warra galee qofaa fi miti jechuudha waan kana kan dubbadhuu fi nama hin galleefitu jira. Nama gartee fakkeenyaaf carraa moobaayil kanaatu keessa seenee tuquudhaa hin argannetu jira kan dalagaadhaan biizii kan gartee anaa fi sirra barumsa qabu kan moobaayil kana tuquun dhaqqabnetu jira. Namoota akkasii sanniin fakkeenyaaf namoota tokko ammoo gartee kan moobaayiluma kana iyyuu jechuudha. Yeroo dheeraa waliin hin turin kan siitingiin feesbuukaa kun yookiin ammoo siitingiileen garaagaraa kan appilikeeshinaa kun hin galleefitu jira waan ta'eef saniif irra deddeebi'aa jechuudha. Warra akkasittan silaa gabaabsee daqiiqaa takka lama keessatti umuree na gammachiisaa garuu warroota akkasiitii fi isiniif dafee gala dhugaadhaa nama hin galleefitu jira waan ta'eef jechuudha. Tole hayyee appilikeeshina kana namoonni telefoona keessanirraa hin qabne yeroo hedduu telefoona waliin illee dhufa jechuudha. Google Translate yeroo hedduu telefoona waliin isin dhufa. Update kan ta'e update godhuu qabdan warri moobaayilaa qabdanis liinkii isiniif kaa'eeti jira. Liinkii masan gadi tuqaatii ka update tahee buufadha. Yoo update keessaa qabaattan update magoota yoo keessan warri keessan qabnes liinkii matuuxaniiti gadi buufattan jechuudha.
Tole hayyee appilikeeshiniin kuni maal afaan Oromootitti anama abiyyeen kiyya guddoon maal inni namoonni hedduun fakkeenyaaf akkamitti afaan Oromoodhaa arganna achi keessaa ni dhabne fakkeenyaaf appilikeeshina kanarra yeroo seenne akkuma isin hundinuu keessa laaltanii dhabdan fakkeenyaaf asirratti hiikanna yoo jenne afaan as dura jiru kanneen keessa Oromoo yookiin ammoo afaan Oromoo kan jedhu hin jiru jechuudha. Afaanota biraa kan duraan gartee hiikamuudhaaf carraa argatantu as keessa jira. Afaan Oromoodhaa hin dhufne amma duratti. Kana jechuun maal inni afaan Oromoodhaa fakkeenyaaf appiin kuni amma jechuudha kan fudhatee afaan Oromoodhaa Google keessa akka galee jechuudha. Garuu aktiif ta'ee as gubbatti ol hin baane jechuudha. Bataniin isaa asirratti ol hin baane. Afaan Oromoo ta'ettu yookiin ammoo Oromoo ta'ettu mata duree inni dhufuun hin beekne afaan Oromoodhaa kan jedhu sun asirratti ol hin baane jechuudha. Haga sun as keessatti ol bahu ammoo afaan Oromootitti fayyadamuu ni dandeenya. Ni dandeenya sin agarsiisa. Afaan Oromoorraa Ingiliishitti hiikachuu dandeenya jechuudha. Afaan kana waliin ammoo warroonni gartee afaan Tigree dubbatanillee afaan isaanillee afaan 24 Google gartee fakkeenyaaf kan inni fudhatama afaan as keessatti kaleessa maali afaan inni dhiyoo tana haaraa fudhate jechuudha. Afaan 24 afaan 24 san keessa afaan Oromoo isa tokko jechuudha. Tigreenyaalleen keessa jira. Warri Tigraayis namni hundinuu afaan 24 kun hundinuu ka afaan ofiitiin dubbachuu barbaadu. Kalakki afaan namni biraa ormaa itti fe'aa turee fi kan gartee gana afaan kee kana hin dubbatin jechaa turan kan akka Oromoo kunillee hundinuu baha gammada. Tole hayyee as keessa afaan Oromoo hanga ol bahu akkamitti fayyadamnaadha amma gabaabdumatti kunoo akkuma agartan kana fakkeenyaaf osoo afaan Oromoodhaa as keessa kan jiraatu ta'ee bakkuma gartee Arabii hittan irratti tuune afaan keenya filanneeti itti fayyadamnaa jechuudha. Google Translator namoonni hedduun duraan fayyadamuu dhabuun maltan afaanota biraa itti fayyadamuudhaaf fakkeenyaaf namni fayyadamuu feetan Amaarik illee kun as keessa jira jechuun miti afaan nama kamiituu hin fayyadaminaa miti. Afaan Amaariffallee warra beektan Amaariffaan fayyadamuu dandeessan sagaleedhaan dubbattee afaan ati beektutti siif hiikuu katabbii siif hiikuu xalayaa afaan Oromootitti siif hiikuu fakkeenyaaf jechuun amma mee wantoota inni afaan Oromootiin hiiku sin agarsiisa. Garuu yeroo biraa foto irraa kaameeraa irraa meeshaalee garaagaraa irraa waan hundarraa namaa hiika jechuudha. Walumaa galatti appilikeeshiniin kun gaafa guututti afaan Oromoodhaa as keessa galee akka afaan biraa fakkeenyaaf amma akka Ahmaadik jedhu kanatti afaan Oromoo jechuudha as keessa galee afaan Oromoodhaa maali afaan Ingilish hin beeku jechuun maanoo waan hin danda'amne jechuudha. Afaan ni beekta jechuudha hundumaa maaliif waan Ingiliishin dubbatame kamiyyuu kana qofaa miti piroozara garaagaraatiin Google keessa seentee osoo fayyadamaa jirtu afaan ati hin beekne yoo si dhufe afaan keetitti hiikkataa jiru. Mee bal'inaan san yeroo biraatitti deebina amman tana akkamiin afaan Oromoodhaatitti nuuf hiikaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Tole hayyee eegaa appilikeeshiniin kun haala kanaan isin yeroo jalqaban tan alloo gootanii hayyama kennitanii fi bifa kanaan isiniif dhufe booda iddoo Ingiliish jedhu kana filattanii jechuudha. Walii gallaami iddoo Ingiliish jedhu kan gamanaa kanarra filattaniiti eega asirratti as tuuxanii booda detect language kan jedhu kanarratti tuuxanii jechuudha. Kan gubbara jirtu kanarratti tuuxan isarratti tuuxan eega asirratti tuuxanii booda gamanaan ammoo kan jiru amma fakkeenyaaf Arabic kan jedhu kana jechuudha. Isa kana afaan Ingiliish irratti deeffattanii jechuudha. Walii gallaami Ingiliish irratti deeffat fakkeenyaaf amma maal godhu deema afaan Oromoodhaa Ingiliishitti hiikuuf deemaa jechuudha. As keessa garuu afaan Oromoo kan jedhu hin mul'anne namoonni hedduun akkamitti argannaan amma kuni tajaajila yeroodhaaf gadi lakkifame jechuudha. Walii gallaami. Tole hayyee fakkeenyaaf asirratti maaliin godha ammaani fakkeenyaaf Oromoon saba bal'aa gaanfa Afrikaa jiraatudha. Garte akkanatti nuuf hiikaa jechuudha. Kun ammoo fumaan naa hiika jalatti jechuudha. Oromoon saba bal'aa gaanfa Afrikaa jiraatudha. Jedhee fakkeenyaaf isiniin jedhee beekama kun jalatti nuuf hiikee jira jechuudha. Kana qofaa miti mee fakkeenyaaf amma Jawaar Mohammad hayyuu siyaasaati. Kuno Jawahar Mohammad is political scientist jedhee kun jala kanaan naaf jechuudha. Agartanii bar waan ajaa'ibaati. Afaan Oromoo kuno yoo dubbisu akkanatti afaan Farajjiidha afaan sagaleedhaan dubbata jechuudha. Kan jalaa hoo kuno sagaleedhaan yoo Ingiliishin beelee sagaleen dhageeffatta. Mohammed is a political scientist. Akkanatti siif dubbataa jechuudha. Jawar Mohammad Hayyu Siyaasati. Tarii iskiriina waraabaa jiraa yoo isinitti dhagahamuu baatellee hin beekne Jawar Mohammad Hayyuu Siyaasaati kan jedhu asirratti afaan Oromootiin jalatti ammoo afaan Ingiliishiin.
Jawar Mohammed is a political scientist. Jawar Mohammed is political scientist. Jedheti bifa scientist jedhee nuuf himaa jechuudha. Duuba walumaa galatti akkanatti nuuf hiikaa jechuudha. Afaan Oromoodha hanga asirratti ol bahee Oromoorraa Ingiliishitti, Oromoorraa Arabiirraa Oromootti afaan hundarraa hiikkatanitti ammaaf ammoo tajaajilli inni kennu deactivate language irratti deeffattanii jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtanii jechuudha. Fakkeenyaaf ani Oromoodha. Ani Oromoodha. I am Oromoo kuno akkanatti nuuf fida jechuudha. Akkanatti afaan Ingiliishiyyuu nu barsiisaa jechuudha ammumayyuu. Hangi kuni amma wantoota fakkeenyaa fi as keessatti galee jirudha jechuudha. Yeroodhaaf kun kan gale. Walumaa galatti siitingii isaa akka amma isiniin jedhe kanatti sirreeffattan application kana kan update ta'e linkii isaa as jala isiniif kaaheeti jira. Haaluma nama godhe kana irratti deeffattanii jechuudha. Ani Abduudha. Karaa YouTubein Abduu Mobile App irraa. Karaa peejiitiin ammoo Muhammad Aliyitiin. Video kana yoo isinitti tole waahiltoota keessaniif share godhaa. Hanga qophii biraatti waliin deemnutti nagaan haa ta'u.